Akka mooltan daawwattoota keenya oduu galgala kanaatan isinitti himaan Badri Yusufi. Komishiniin addaa mirga namummaa Itoophiyaa Tigraay keessatti yakki waraanaa fi farra namummaa raawwatame akka qoratamu ammas gaafate. Komishinichi gabaasaa xumuraatiin Itoophiyaa keessatti qorannoon walabaa akka geggeeffamu gaafatee jira. Dura ta'an komishinichaa Muhammad Chandee Atoomaan Itoophiyaa keessatti yakki waraanaa fi farra namummaa raawwatamu ragaa argatu eeruun qorannoon walabaa akka geggeeffamu yaada dhiheessanii jiru. Dabaluunis hawaasni addunyaa qorannoo mirga namummaa Itoophiyaa keessatti taasifamaa jiru akka mirkaneessuu fi warreen walitti bu'iinsarraa dandamatan akka gargaaru gaafatanii jiru. Komishinichi yaada kana kan dhiheesse walgahii dhaabbata mootummoota gamtoomanii marsaa 78 irratti dhaabbata mootummoota gamtoomanii dabalatee dhaabbileen mirga namummaa falman humnoonni Amaaraa fi Eertiraa adda durummaan yeroo lolli geggeeffamaa ture yakka waraanaa fi farra namummaa Tigraay keessatti raawwatu himaa turan. Komishiniin addaa mirga namummaa Itoophiyaa kun muddee 17 bara 2021 keessa mana maree mirgoota namummaa mootummoota gamtoomaniitiin kan hundeeffame. Naannoo Amaaraa bakkoota garagaraatti lolli humnoota mootummaa fi garee finxaaliyyee Amaaraa faannoo jedhaman jidduutti tibbana geggeeffamu maddeen gabaasanii jiru. Akka gabaasaa maddeenitti godinaalee Walloo Kaabaa fi Goojjam Bahaa keessatti raayyaa ittisa biyyaa fi garee finxaaliyyee Amaaraa faannoo jidduutti lolli cimaan geggeeffamee jira. Lolli kun guyyoota lameen dabran kana keessa magaalaa Marsaatan magaalaa Dasirraa fageenya kiiloomeetira 60 irratti argamtu keessatti yeroo dheeraadhaaf geggeeffamee jira. Bifa wal fakkaatuun Goojjam Bahaa aanaa Inerjii Innaawogaa naannawa magaalaa Dabrawarqi bakka Xeensaa jedhamtutti sanbata dabre kana raayyaa ittisa biyyaa fi hidhattoota jidduutti lolli taasifamee jira. Haalli naannoo Amaaraa ji'a dabre kana kan fooyyee fakkaatus torbaan kana haalli jiru deebi'ee hammaate. Qondaalli waraanaa mootummaa Itoophiyaa Leetanaal Jeneraal Muhammad Tasammaa dhiheenya kana magaalaa Dabra Maarqos keessatti haala nageenyaa ilaalchisuun uummata waliin marii taasisanii jiru. Naannicha keessatti ajjeechaan namoota nagaa bakka garagaraatti raawwatamaa akka jirullee himamaa jira. Leetanaal Jeneraal Muhammad Tasammaa waltajjii sana irratti miseensi raayyaa ittisa biyyaa tokko uummata nagaa yoo ajjeese tarkaanfii seeraa irratti fudhannaa jiran. Gareen finxaaliyyee Amaaraa jedhaman ammoo namoota caasaalee mootummaa waliin hidhata qaban jedhaman bakka garagaraatti ajjeesaa akka jiranillee himamee jira. Namoota nagaa ajjeefaman ilaalchisuun Leetanaal Jeneraal Muhammad Tasammaa caasaaleen nageenyaa mootummaa uummata nagaa irratti haleellaa ni raawwatu yoo ta'e nuti ni adabnaa jedhan. Heerri mootummaa Itoophiyaa xalayaarra jiru caasaaleen nageenyaa dhukaasanii lubbuu namaa galaafatu hin hayyamu. Garuu kutaalee biyyattii garagaraa keessatti olaantummaa seeraa kabachiisuu maqaa jedhuun caasaaleen mootummaa adeemsa seeraa malee yeroo nama ajjeesan ni mul'atu. Mootummaan ammoo caasaalee nageenyaa gulantaa seeraa malee nama ajjeesan yeroo seeratti dhiheessan hin mul'atu. Kun ammoo sirna dhablummaa lubbuu namaa galaafatu akka babal'atuuf karra saaqe. Gochi kun Oromiyaa kutaalee garagaraa keessattis raawwatamee jira. Godina Koontaa keessatti sigiga lafaa mudateen yoo xiqqaate lubbuun namoota 3 dabre. Namoonni balaa sigiga lafaa mudateen du'an hundi maatii tokkorraa akka ta'ellee maddeen biyya keessaa gabaasanii jiru. Akka maddeen biyya keessaa gabaasanitti godina Koontaa aanaa naannawa ammayyatti balaa sigiga lafaa mudateen lubbuun namoota 3 maatii tokko dabree jira. Balaan sigiga lafaa kun oomisha lafa hektaara 5.5 gahus mancaasee jira jedha waajjirri kominikeeshinii godina Koontaa aanaa naannawa ammayyaa. Oduu biyya alaa keessaa immoo Keeniyaan lammiileen Afrikaa viizaa malee biyya ishee akka seenan hayyamuuf karoorsuu pirezidaantii Ruutoon dubbatanii jiru. Pirezidaantiin Keeniyaa Wiiliyaam Ruutoo hariiroo daldalaa cimsuuf lammiileen Afrikaa viizaa malee bulchiinsa keenya akka seenan murtii kanarra geenyee jiran. Pirezidaantii Ruutoon dabaluunis sababa ulaagaa viizaa fi taarifaa biyyoota baha Afrikaa haquutiin guddinni diinagdee fi daldala akka malee dabalee jira jedhan. Waliigaltee yaa'ii gamtaa Afrikaa bu'uura godhachuunis naannawa daldala bilisa Afrikaa hojiirra oolchuuf taarifni gumrukaa irratti akka qabus hubachiisanii jiru. Akkaataa murtee Keeniyaa kanatti bara haaraa dhufaa jiru 2024 irraa eegalee lammiileen ardii Afrikaa hundi viizaa malee Keeniyaa seenuu danda'u. Gabaasni kan madda oduu Climate Change.
Mootummaan naannoo Oromiyaa misooma ruuzaa bal'inaan adeemsisaa jira. Oomishni ruuzaa Oromiyaa keessatti bal'inaan gaggeeffamaa jiru wabii midhaan nyaataa mirkaneessuuf tattaaffii godhamaa jiru ni jajjabeessaa jedhame. Pirezidaantiin naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa inisheetiiviin misooma ruuzaa yeroo gabaabaa keessatti milkaa'ina argamsiisaa jira jedhan. Akka obbo Shimallis jedhanitti inisheetiivoonni qonnaa karoora xiiqii booda labsaman yeroo gabaabaa keessatti milkaa'ina argamsiisaa jiru. Milkaa'ina argamsiisaa jiran keessaa misoomni ruuzaa adda dureedha. Ganna tokko keessatti lafa uwwisa misooma ruuzaa dachaa 10 dabaluuf karoora akka qabanillee dubbatanii jiru obbo Shimallis Abdiisaa. Karoora kana milkeessuufis hanqinoonni sanyii filatamaa, tajaajilli eksteeshinii fi qulqullinni ammumarraa furamuu akka qaban dubbatanii jiru. Kutaa magaalaa Quraa Jiddaa keessatti hojiileen misoomaa ija nama hawwatan bal'inaan raawwatamaa jiru. Hojiilee misoomaa kana jajjabeessuuf bulchiinsi magaalaa Shaggar kutaa magaalaa Quraa Jiddaa naannicha deemuun daawwatee jira. Inisheetifii qonnaa magaalaa kanaan kilaastara xaafii fi qamadiin cinatti horsiisni loon aannanii fi gabbisuu, lukkuu horsiisuu fi kanneen birootis hojjetamaa jiru. Yeroo gabaasaa misooma Oromiyaa qalbii hawwatu dhiheessaa jirru kanatti gama biraatiin lixaaf kutaalee biyyattii kaan keessatti beela fi sababa nageenyi dhabamuutiin lammiileen rakkoo namummaa hamaaf saaxilamuutu himamaa jira. Pirezidaantiin Turkii Rajib Tayyib Erdogan Israa'el yakkamtuu waraanatii jedhan. Pirezidaantiin Iraan Ibrahim Ra'iisi ammoo haleellaan Israa'el Gaazaa irratti adeemsisaa jirtu eenyulleen tarkaanfii akka fudhatu dirqisiisaa jedhan. Gama biraatiin hiriirri haleellaa Israa'el balaaleffatu kutaalee addunyaa kaan keessatti itti fufee jira. Turkii fi Iraan biyyoota muslimaa yeroo ammaa humna waraanaa jabaa qaban keessatti argamu. Haleellaa Israa'el Falastiin irratti adeemsisaa jirtus cimsanii mormaa jiru. Pirezidaantiin Turkii Rajib Tayyib Erdogan ummata magaalaa guddoo biyyattii Istaanbul keessatti hiriira bahe dura dhaabbatuun haleellaa Israa'el Gaazaa irratti adeemsisaa jirtu cimsanii balaaleffatanii jiru. Haleellaan kunis duguuggaa sanyiitii jedhan. Dabaluunis biyyoonni lixaa yakka waraanaa Israa'el kana deeggaran itti gaafatamtoota jedhanii jiru. Israa'el yakkamtuu waraanaa tahuu addunyatti beeksisaa jirra. Kanaafis qophiidhaa jedhan pirezidaantiin Turkii. Garee Hamaas ammoo akka shoorar keessattiin ilaalluu jedhan dureen Turkii Erdogan ummata miliyoona tokko dura dhaabbatuun haasaa godhan keessatti erga pirezidaanti Erdogan Israa'el yakkamtuudha jedhan booda ministeerri dhimma alaa Israa'el Eli Cohen dippiloomaasii isaanii Turkii gara Israa'elitti deebisanii jiru. Erdogan ammoo addunyaan islaamaa tokkoomuu akka qabdu yaamicha godhanii jiru. Hiriirtonni miliyoona tokko ol ta'an magaalaa guddoo Turkii Istaanbul keessatti walitti dhufan alaabaa Falasxiinii fi Turkii wal cinaa qabuun mirmirsaa Israa'el abaaraa turan. Pirezidaantiin Iraan Ibrahim Ra'iisi ammoo tarkaanfiin Israa'el sarara diimaa kan dabre jechuun akka malee hadheeffatanii jiru. Kun ammoo eenyulleen tarkaanfii akka fudhatu dirqisiisa jechuunis akeekkachiisanii jiru. Fuula X yookaan Twiitera isaanii irratti Ameerikaan ammoo akka nuti waan tokko godhuu hin dandeenyetti nu tilmaamte adda waraanaa kanatti deebii ifaa argatti jechuunis hubachiisanii jiru. Hamaas garee fincila Axis of Resistance jedhaman kanneen caasaalee humnoota Iraaniin deeggaraman jiddu gala bahaa keessatti argaman keessa garee tokko. Gareen cimaan Libaanoon maadheffate Hizbullaanis finciltoota roorroo biyyoota lixaa dura dhaabbatan garuu Iraaniin deeggaraman jedhamee himama. Ameerikaan Iraan lola Israa'eliif Falastiin keessa akkan seenne dursitee akeekkachiiste. Gareen Hizbullaa Libaanon keessa maadheffateef Iraaniin deeggaramu torbaan dabre keessa Israa'el waliin walitti dhukaasuu isaati maddeen kan gabaasan. Gama biraatiin Israa'el namoonni haleellaa onkololeessa torbaan butamanii turan akka gadhiifaman gaafataa turte. Garuu dursaan garee Falastiin Hamaas Yahyaa Sinwaar yeroo duraatiif wal jijjiirraan hidhamtoota akka taasifamu gaafatee jira. Booji'amtoonni Israa'el kan gadhiifaman yoo Israa'el miseensota isaa fi ummata nagaa Falastiin mana hidhaa Israa'el keessa jiru gadhiifteen booda jedhan. Ministeerri muummee Israa'el Benjamin Netanyahu ammoo dhimma kana ilaalchisuun deebii laataniin kun waan kaabineen irratti mari'attu jedhanii jiru. Hoogganaan humnoota waraanaa Israa'el IDF Jeneraal Herzi Halevi loltoonni isaanii lafoo Gaazaa seenuu mirkaneessanii jiru. Tibbana waraanni gaggeeffamaa jirus sadarkaa itti aanutti cehuudha kan mirkaneessan. Guyyoota itti aanan keessa immoo xiyyeeffannoo garee Hamaas godhatuun ni balleessina jedhan. Tolga daawwattoota keenya oduun ammaaf qindeessine san gammaa daawwattan turan Badrius.